Kode wanto akkam jirtanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif yaa baay'atu akka nagaa taatanis abdii guddaan qaba. Har'a tanan qabadhee too dhufee salaaxaa aswati yookaan bajanjaan jedhamu hojjennaa jechuudha. Bajanjaanii zayitii ibiddarra goona. Atti zayitiin raawwatee bajanjaanitti jechuudha. Amma bajanjaan kiyyaa raafaqee dhiqee zayitii kiyyaa isee fidee itti naqee jira jechuudha. Kuno laalaaka hanga dhumaatitti na wajjin tura abdii guddaan qaba. Akka dhumaatitti kana wajjin turtan abdii guddaa sinirraa qaba jechuudha. Isatti aansee amma maal hojjennaa jechuudha. Bakka kanatti shunkurtii kattafadhee jira jechuudha. Salaaxaa aswatii kan ittiin hojjennu jechuudha. Amma salaaxaa aswatii ittiin hojjennu bakka kanatti shunkurtiitti malleedha. Zayitii needha jechuudha. Zayitii ittiin baay'isnu sababni isaatis bajanjaanis zayitii dhugaa jechuudha. Zayitii keessatti waan xabbasnu addatti kuni saalsaasaa wayin immoo salsa yookiin immoo qulleetii isaa jedhama jechuudha. Hanga mixarrasaatitti wajjin tura yookaan hanga dhumaatitti jechuudha. Ijoolleen afaan Amaariffaa yookaan afaan Oromoo tanaasaa jira. Afaan Amaariffaa warri hin beekne afaan Amaariffaatillee itti makka bakka jirtanitti hundi keessanuu hanga dhumaatitti wajjin tura kode wantoo. Egaa amma salaaxicha hojjechaa jirra. Amma hanga dhumaatitti na daawwadha. Nyaata mi'aawaa tokko isiniif jedhee yaa salaaxaa aswatiin baay'ee bareedaadha. Salaaxaa aswatii akkamitti nyaatanii onaan jettanii baay'ee nyaata bareedaadha. Yaa misaas nyaachuu hin dandeessaa. Ganamas daabboo keessa godhattee sandawicha marattee nyaachuu hin dandeessaa jechuudha. Yaa baay'ee bareedaadha. Hojjedhaa ta'u hundi keessan mana keessanitti ilaala. Amma shunkurtii yaa salaaxaa waan ta'eef amma laal bilchaachuutti jira kaa shunkurtichi. Shunkurtiin bilchaachaa jira. Egaa shunkurtiin bilchaate immoo maaltu ta'edha? Timaatimii yookaan immoo yaa hin beekan jedhee tajaajila. Akkasas hin jedha kaa obboleewwan too. እና amma gara afaan Amaariffaatti ijoolleen afaan Oromiffaa hin beeknetu jira jechuudha. Afaan Amaariffaa kana ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አለኝ። አሁን ዛሬ እዘን የመጣነው ሰላጣ አስዋት ወይም ደግሞ ሰላጣ ባጅንጃን ይባላል። እዚህ ጋር ባጅንጃን እየጠበስን ነው በዘይት። እዚህ ጋር ደግሞ ስልስ ወይም ደግሞ የሰላጣው ቅመሞች አንድ ላይ እዚህ እየጠባበስን ጥብስ ቁሌት ወይም ደግሞ ጥብስ ይባላል። ጓደኞቼ እስከ መጨረሻ ተኔ ጋር ተከታተሉኝ። አሪፍ ነገር ነው ብላችሁ እንደምትወስዱ ተስፋ አለ። ያው አማርኛ ኦሮሞኛ ማይችሉ አሉ፣ አማርኛ ብቻ የሚችሉ ልጆች አሉ ብዬ ተስፋ አለ። እዚህ ጋር አሁን ምን ጨምርበታለሁ? ቲማቲም እዚህ ጋር ያው ሰላጣ ስለሆነ ብዙ ማለት የለበትም። እዚህ ጋር ቲማቲም ጨምርበታለሁ ማለት ነው። መብዛት የለበትም እንደሚያጣፍጥ ነው። አሁን ያው ቲማቲም ጨምራለሁ። ይሁን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ እና ህሪዮተቶ በከጀተንት ካ ጀራዳ ሰረትና hanga መጨረሻ ላላ ምን ከሰንትስ ሆጀዳ ወሮ ሊሞዩ ማንኛታ ጋር ፉንዱራ ማንኛታ በነተኒቱ ጋር ቀብደኒ ያው ሆጀቹ እንደንደሰኒ ባየ ኛታ በሬደዳ ዳቦ ከሰ ጎዳተኒቱ ቁስ በተስኛ ተማ አራታ ረተስኛ ተማ ምሳራተስኛ ተማ ባየ በሬደዳ ዳቦ ዳኛ ተማ ያው እንዴት ተንጀለ ተያልጆ ወሮታ ብዬ አላ ሆጀቻ ጀርታኔ አማ አሲቲ ባጅንጃን ዘይት ከሰትና ብቻቸው ጀራጀቹ ዳካ አማ እንገለበጥና
yaa yoo xiqqoo bunni yookaan immoo daalacha ta'e keessaa baasne isatti naqna seelsisaa yookaan immoo xibsisaa sanitti naqna jechuudha. Laakiin tura hanga dhumaatitti kodii wanta hanga macarrashaatitti aljeeffadhaa ምክንያቱም ስትፈየዳ ያው ስንተኒ በንተኒ ላልተኒቱማ ኦማ ቡአስኒን ቀቡ ምክንያቱም አናትስ ቡአን ቀቡ ስንትስ ቡአን ቀቡ hanga dhumaatitti olaatan garuu gartanii mana keessanitti akkanatti hojjettanii itti fayyadamu hin dandeessanii jechuudha. Nyaata bareedaadha jechuudha. Amma asitti timaatimii bilchaatee jira shunkurtii wajjin jechuudha. Baay'ee bilchaachuun qabu. ምክንያቱም salaaxaa waan ta'eef gurraacha ta'uun qabu. Daalacha yookaan immoo xiqqoo akkas. Amma maaltu naqna qaaraa farangii yookaan immoo qaaraa guddaa san jedhamaan ture. Kan barateen beeku kan kodee wanta. Waan maqaaraatti naqanii qaara nama bulchanii moti qaara guddaa sanii qaara farangii jechuudha. Amma qaaricha itti naqanne jechuudha. Qaaraan kun immoo yoo xiqqoo yoo bilchaate maalitti naqna maaliif timaatimii sirriitti hin bilchaanne qulleetti namaan jettani yaw gana aswaati wajjinis gana sirriitti bilchaata immoo sirriitti oonni bilchaateedha kan bajinjaanii yookaan immoo aswaatiitti naqnu jechuudha. Aswaati warroonni baay'een hin beektan bajinjaadhaan beektan jedhee fayyaada. Biyyallee garta warri keessaniifis akkatti hojjedhaatoo warri abbaa manaa qabdanis abbaa manaa keessanii akkatti hojjedhaa fi nyaata baay'ee bareedaadha isiniin galee baay'ee bareeduudha. Meeqa har'a nyaata bareeduudha naan isinii dhufe hanga dhumaatitti na wajjin tura isiniin jedha. Amma bilchaachaa jira. Afaan inni isinitti merra ija keessaniin hulaatan jedhee kanaan akkanatti isinitti agarsiisaa jira beektanii. Kodeewwan tokko asaniin booda amma yaw bishaan uma ittiin goone hanga sila yaw bishaan ittiin godha garuu sirriitti yaata godhalla uummaalifu nyaata bareedaadha. Kana qima miilatti godha isinii galee yaw sinan jala dheerachuu danda'u sin jala illee dheerate ka uma godhuu hin danda'u yaw nyaata waan ta'eef sirriitti isinii gala ijaan amma akkanatti olaaltanii afaan irra qulqultaalee akkana jechuun hin danda'a garuu maaliifuu sirriitti isinii galu ija keessanii ilaaltanii akkanatti amma viidiyoo kana ilaalatu hojjechuu hin dandeessan ofiisanii warri barbaadani jechuudha. Odeewwan hojjechuu hin dandeessanii jechuudha. Warri biyya jirtanis warri biyya alaa jirtanis jechuudha. Kun nyaata kana nyaata bareedaadha. Eenyummaatu iyyuu nyaata jechuudha.